Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha. Ammas qophiin keenya paartiitti aanurratti iddoo irratti dhaabbanneerra kan qabanne dhufne jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share godhuudhaan chaanalii keenya kana ol guddisaa akkasuma nuus jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaafuu gama qophii keenyaatti gabaabumatti haa dabarru. Akkuma jenne egaa qophiin har'a qabanne cost and management waan kan jedhu kanarratti koorsiisa kanarratti qabannee dhufne jechuudha. Inni nuti qabannee cost allocation kan jedhu kanarratti jechuudha. Baasii akkamitti akka ramadnu jechuudha. Cost allocation yeroo jennu baasiin akkamitti akka ramadamu kan ittiin ilaalluudha jechuudha. Isaan kan ibsun duratti ammas cost allocation yeroo jennu baasii jechuudha. Wantoota tokko irratti dhaabbannee ittiin baafnu jechuudha. Wall sales, wall items wantoota hunda irratti dhaabbannee baasii waliigalatti overall goonee baafnu cost allocation jennaan jechuudha. Akka ibsa bal'aa isiniif ta'uufiin isiniif irra deebisaa jira jechuudha. Cost allocation jechuun salphumatti wantoota hawaasa keessa jiru bar cost allocation jechuun baasii hawaasa tokko keessatti amma itti yaadamee wantoota tokkoof baafame faayidaadhaaf jechuudha. Wantoota tokkoof baafame ramaddiidha jechuudha. Cost allocation jennaan jechuudha. Costiiwwan ittiin baafamanidha jechuudha. Kanaaf isaan sadeen kanarrattis kan ilaallu ta'a. The first cost object and the cost pool and the cost drivers. Cost objective, it is the destination of all assigned or allocated costs. Cost objective yeroo jennu inni baasii jechuudha. Bakka takkatti jechuudha. Wanta takka bakka baasii ramadamee yookaan wanta hunda irratti kan ramadame overallidhaaf kan fayyadame kan ramadamee jechuudha. Baasiin kun jechuudha. Baasii maaliif jedhama? Cost object jennaan jechuudha. Cost objectiin kun jechuudha oomishaalee yookaan fakkeenyaaf jechuudha wantoota akka oomishaalee yookaan tajaajila yookaan wanta murtaa'e tokko irratti kan ramadame jechuudha. Wanta tokko irratti jechuudha. Baasii wanta tokko irratti fakkeenyaaf baasii farniicharii irratti kan hundaa'e yoo ta'e farniichariidhaaf wantoota ba'an hedduutu jira jechuudha. Xaawulaani baasu wantoota barbaachisan hunda baasuudhaaf cost objectiidha jechuudha. Baasii wanta tokko irratti hundaa'ee baasu jechuudha. Wantoota adda addaa osoo hin taane wanta tokko irratti specify godhe jechuudha. Overallidhaaf isaaf kan baasu cost object jennaan jechuudha. Inni kan cost poolidha. Cost pool, it is a collection of overall cost related to cost objectives. Cost pool yeroo jennu walitti qabama baasii olaanaa wanta baasnu sanarratti jechuudha. Baasii olaanaa wanta saniif yeroo baasnu sanii wajjin kan wal qabatu jechuudha. Wantoota akka productidhaan wal qabatee akkasumas serviceidhaan illee wal qabatee baasii olaanaa yookaan baasii increasingly namarratti ta'u kan ittiin baafnu baasii poolii ta'a jechuudha. Cost drivers. Cost drivers yeroo jennus costiin kun baasii jechuudha. Irratti daballee baafnu jechuudha. Wanta baafne kanarratti hanqinni yoo uumame daballee kan baafnu jechuudha. Maaliif hanqinni waan uumameef hanqina baasii keenya ka jalqabaat irratti hanqina baasiin objektii irratti baafame fakkeenyaaf objektii irratti wanto specify ola wantoota irratti baasne jenneemi wantoota irratti baafne kanarratti yoo hanqinni uumame cost maal fayyadamna cost drivers jechuudha. Irratti oofu qabna jechuudha. Maallaqa dabalataan jechuudha. Baasii saniif akka mijatuuf jechuudha. Kanaaf baasiin barbaachisaa jechuudha. Baasiiwwan isaan sadeen kanatu jira jechuudha yeroo cost allocate goonu jechuudha. The purpose of cost allocations. Kaayyoon baasii baafnuuf dabalatatti maali? Baasii kana maaliif baafna? Kaayyoo qabaanneeti. Kaayyoo waan jiruuf baafna jechuudha. Kanaaf kaayyoon isaa inni jalqabaa to provide information for economic decisions. Murtii akka murteessinuuf jechuudha. Odeeffannoo akka kenninuuf. Maaliif murtii dinagdee yookaan economy tokko keessatti decision godhuudhaaf baasii takka akka information kenninuuf jechuudha. Kan nu fayyadu jechuudha faayidaan yookaan kaayyoon isaa jechuudha. Murtii dinagdee jechuudha akka oomisha tokko keessatti product tokko keessatti jirutti oomishaawwan haaraa akka dabalu yookaan akka binnu yookaan akka oomisha kana jechuudha baasii baasnuuf
خانو غرغاو jechuudha information af jechuudha akka murteessu jechuudha yoo baasiin nu barbaachise hayyuun isaa isa kanaaf jechuudha baasiin dabalataa nu barbaachise akka dabaluuf information nuuf kannaa jechuudha decision godhuudhaaf jechuudha cost allocated kana jechuudha inni biraa to motivate manager and other employee inni biraa teessa hoggantootaa fi hojjettoota biiroo sanii jechuudha yookaan hojjettootaa fi hooggantoota kaampaanii tokko akka motivate godhuuf akka hakaasuuf isa hojjetudha jechuudha yeroo uummanni kaka'u jechuudha wantoota baasnu kan irratti jechuudha baasiiwwan nuti baafnu kan irratti yeroo isaan motivate ta'an baay'ee isaaniifis kan ta'udha jechuudha fakkeenyaaf piroodaaktiilee garaagaraa jechuudha tajaajilaaf baasii xiqqaa ta'e jajjabeessuu fi akkasumas bakka bu'oonni oomisha san jechuudha seel godhan jechuudha oomisha san yookaan tajaajila saniif akka jajjabinni dabalamuuf godha jechuudha fakkeenyaaf baasii nuti baafne tokko irratti baasii madaalawaa tokko yoo baafne baasiin sun yeroo xumuraaf ga'u isaan jajjabaatanii baasii san hojii san xumursiisuuf hojjetudha jechuudha yoo garuu wanti isaan hojjetan stoor ta'ee guutamee kan taa'u ta'ee isaanis laafina yookaan encourage hin qabanidha jechuudha maaliif hojii hedduutu isaanitti argama ganaa wantoota hojjetaniif kanaaf ofirrattis jibbaa kan hojjetan ta'a jechuudha garuu osoo meeshaan tokko yookaan hojiin hojjetan tokko salphumatti xiqqaataa kan irra isaaniif mul'atu ta'u ta'e yookaan allocate ramadamee jechuudha yoo kan ta'u ta'e motivate ta'u jechuudha hojjetaanis akkasumas manaajarriinis jechuudha kaayyoon baasii baasnuuf inni tokko kana jechuudha baasii ramadamaa ta'e tokko jechuudha and to justify cost and compute reimbursements inni biraa baasii mirkaneessuuf yookaan justify godhuudhaaf baasii takka justify godhuudhaaf jechuudha kan ittiin measure goonu jechuudha akka baasii sun baasii nuti baafne sun jechuudha akka nuuf mirkanaa'uuf maaliif baasiin erga baafne maal irratti kabee fi maal irratti akka dhume balance akka jalqaba objective haawwanneet irratti yoo kan balance wal godhu ta'e akka kanaas nuuf mirkaneessuuf jechuudha akka baasiin nuuf mirkanaa'u baasiin akka baheetti deebiin akka nuuf shalagamutti akka nuuf measure ta'u nuuf taasisaa jechuudha hayyuun cost allocate yeroo goonu jechuudha and the last to measure income and asset for reporting to the external party inni dhuma galii fi qabeenya qaamolee alaaf gabaasuuf kan nu gargaaru jechuudha galii keenyas akkasuma qabeenya keenya external partiin garii kan barbaadu jira jechuudha maaf riipoortiilee garaagaraa dhiyeessuudhaaf nutis kanarraa kan ka'een galii fi qabeenya keenya akka beeknuuf akkasuma akka external partiidhaafis riipoortii dhiyeessinuuf kan nu gargaarudha jechuudha gatii nuti maaliif yeroo journal transaction goonu baasii yeroo baasan cost yeroo allocate godhu namni transactioniidhaan baasaa jechuudha yeroo kana riipoortiinis dhiyaachuu danda'a jechuudha isaanowwan kanaan baasiin hayyoonsaa isaanowwan kana gurguddaa kanaaf jechuudha wanti barbaachisu jechuudha inni biraatis kan cost allocationidhaan wal qabatu jechuudha criteria jechuudha criteriaawwan armaan gadii kana guuttachuu kan qabudha jechuudha cost yeroo allocate goonu jechuudha criteria to guide cost allocation decisions yeroo kana ulaagaalee murtii ittiin cost allocate goonu jechuudha yookaan cost allocation kana ittiin qajeelchuudhaaf nu gargaaran keessaa isaan armaan gadii jechuudha ulaagaalee baasii tokko ramaduudhaaf baasii wanta tokkoof ramaduudhaaf murtiiwwan nu barbaachisan ulaagaalee isaanii qajeelchuudhaaf nu gargaaran isaanawwan armaan gadii kana jechuudha jechuun ramaddii wanta tokko baasii tokko baasuudhaaf ulaagaa kam jala deemuu qabna ulaagaa kamtu baasii akka baafnu nu taasisa maalirraa kan ka'e baasii kana baasuudhaaf deemna ulaagaa isaa kam ulaagaalee kam guuttatee nu baasisuudhaaf deema ulaagaa kamiif jecha baasa kan jedhu irratti jechuudha isaanwwan armaan gadii kanarratti kan xiyyeeffatudha jechuudha kanaafuu wantoota baasii tokko tokkoof baasii ramaduun wanta jiraachuudha wanta jiru ta'ee haaluma kanaan jechuudha ulaagaaleen akka qajeelfamaatti yeroo baay'ee itti fayyadaman ittiin qajeelfaman yookaan ittiin ulaagaa ittiin godhatan isaanowwan armaan gadii arfan kana jechuudha the first
cause and effects sababaa fi bu'aa beekuudha. Ulaagaa inni jalqabaa baasii wanti baafnuuf murtii baasii tokko baasuudhaaf yeroo murtii murteeffannu ulaagaaleen nu gargaaran maaliif akka baafnuuf nu barsiisan yookaan ulaagaa nuuf ta'an tokkoffaan sababaa fi bu'aa. Sababa maaliif baasii baasaa jirra? Akkasuma bu'aa maaliitiif maalirraa argachuuf baasii baasaa jirra jennee analyze godhuu qabna jechuudha. Kanarraa hanqeema fakkeenyaaf kaampaaniin tokko yookaan kaampaaniin konkolaataa oomishu tokko fakkeenyaaf baasii erga baasee konkolaataa tokko oomishuudhaaf sababa maaliitiif baasii isaan baasa yookaan jennu ta'e sababa galii argachuuti. Erga oomishee konkolaataa kan erga xumuree galii irraa argachuufi akkasuma bu'aa irraa argamu ni qabaa kan jiru irraa kan ka'umas erga oomishne magaalaa keessatti wanta barbaadameen sani qabaa jennee ulaagaan kun guutamuu qaba. Baasii tokko allocate godhuudhaaf sababaas bu'aas beekuu qabna jechuudha. And the second is benefit received. Faayidaan ni argama. Oomisha kan oomishne faayidaa ni qaba jennee ilaaluu qabna jechuudha. Baasii erga baaftee faayidaadhaan ala yoo kan baaftu taate extravagancyidha jechuudha. Qisaaseen isa keessa jirra jechuudha. Baasii baafnee profitiin tokko kan argamne ta'e kan namatti dhiibbaa keessa nama jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa fakkeenyaaf kan akka Toyota haa ta'u kanneen akka Isuzu haa ta'u isaanwwan kanarratti amma bittaa gurgurtaadhaaf jalqaba maaltu barbaachisa? Advertaayizii kana baaftaa jechuudha. Advertaayiziin kun cost allocationidha. Baasii wanta saniif ramaddeedha. Baasii konkolaataa san beeksisuudhaaf ramaddeedha. Erga baasii kana baaftee baasiin kun profitii argamsiisuu qaba. Faayidaa argamsiisuu qaba. Benefit received godhuu qaba jechuudha. Faayidaa nuuf fiduu qaba jechuudha. Nuuf argamsiisuu qaba. Erga beeksifnee booda beeksisa kanarratti namoonni hedduun ilaaluudhaan gama keenya dhufuu danda'u. Karaawwan adda addaatiin sheer godhamuudhaanis gama keenya dhufuu danda'a jechuudha. Yeroo kana koostiin allocate sun profitability nuuf ta'uu danda'a jechuudha. Karaawwan kanaan ulaagaan ittiin nu baasisuu danda'u tokko isa kana jechuudha. Baasii wanni baafnuuf jechuudha. Kanaafuu erga baasii kana sababa kanaaf ramaddii kana baafne booda erga qoqqoodiinsa kana goone booda galii olaanaa akka qabu of duraaf estimate nu godha jechuudha. Galii guddaa nuuf argamsiisa wanta jedhamu tokko estimate fuulduraaf nu godhachiisa jechuudha. Maaliif baasiin nuti baafne kun namoota hedduu nuuf asirkisa, namoota hedduu kastamarii nuuf godhuu danda'a jechuudha. Akkasumatti dallaala yookaan namoota konkolaataa gurguran illee gama keenya fiduu danda'a akka kastamar ta'anutti jechuudha. Karaa kanaanis baay'ee kan barbaachisudha jechuudha. And the third are fairness or equity. Haqummaadhaan yookaan sirritti akka hojjennu kan nu taasisudha jechuudha. Haqummaadhaan akka baafnu baasii kana akka haqummaan agarsiifannu akka sirritti koostii kanas allocate goonu qabna jechuudha. Ulaagaa kana yeroo baay'ee mootummaa keessatti kan ramaddiin kun baafamudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma kaampaaniilee mootummaa yookaan dhaabbata mootummaa keessatti baay'ee haqummaa fi sirritti hojjechuun kan nu barbaachisaa ulaagaan baasii baafnuuf. Maaliif fakkeenyaaf dhaabbata fayyaa keessatti baasiin meeshaawwan faarmaatikaalii ta'an meeshaalee meedikaalaa hunda koostiin allocate ta'ee yeroo ba'u akka yeroo galmeensaa galtu jechuudha. Yeroo wanta kana baafne baasiisaa profitiin isaa hagam takka galiin yookaan baasiin cost allocating duraan san meeqa jennee haqummaadhaan akka hojjennu kan nu taasisudha jechuudha. Keessattuu ministeera yookaan dhaabbata mootummaa keessatti baay'ee kan ittiin fayyadamanidha jechuudha. Haqummaan kun jechuudha. Fairness and equity isaan kun mootummaa keessatti baay'ee kan ittiin hojjennudha jechuudha. Akka
namoonni hojjettoonni employin kun jechuudha sirriitti hojjetaniif maaliif koostiin allocate waan ta'eef jechuudha koostiin haa xiqqaatee mitiis haa guddatee mitiis haa isumaan madaalamu jechuudha wanta irratti baafnu saniif madaalamu yeroo ta'e wanti uummanni irratti malaammaltummaadhaan nyaatamuu hin jiru jechuudha yoo maanaajeriin rakkoo maanaajeraatiin gad bu'iinsa argisiise malee hojjettoonni haqummaadhaan kan hojjetu ta'anii jechuudha gama kanaanis. And the last are the ability to bears. Inni dhuma dandeettii wanta takka akka ba'annu godhu ba'achuu jechuudha. Dandeettii wanta tokko akka nuti ba'annuuf hannu godhu isa kana jechuudha. Ulaagaalee kanaan jechuudha baasii wal madaaluun akka ramadu dandeettii wanta sun akka ba'achuu dandeenyu hannu godhu jechuudha. Baasii kana akka dandeettii wal akka ba'atu dandeettii isaa akka wal qixxaatu godhuudhaaf wal madaalu godhuudhaaf kan ittiin baafnudha jechuudha. Fakkeenyaaf ramaddii mindaa hojii gaggeessitootaa jechuudha dhaabbileewwan keessatti akkasuma bu'uuraawwan garii keessatti jechuudha qoqqoodiinsaatiin haala qoqqoodiinsaatiin yeroo baasiin kun bahu cost allocating kun jechuudha yeroo kana namoonnis extravagansiin hin jiru jechuudha akkasumas hanqinni baasiitis hin mul'atu jechuudha maaliif dandeettii ittiin ba'achuu danda'u wanta san baasee jira jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbata kaampaanii osoo hin ta'in dhaabbanni akka baankiiwwan garaagaraa jechuudha sheerhooldarii koorporeeshiniiwwan jechuudha isaanowwan kun hojjettoota mindaa isaanii gahaatti kennuuf jechuudha akka isa biraa irratti intarastii hin qabnetti akkasumas allowaansiiwwan garaagaraa guyyatti kan kennamu jira jechuudha allowaansii jechuudha. Isa kana yeroo dandeettii hojjettoota kana ba'achuu yeroo qabaatte baasii isaaniif baasan irratti cost allocate yeroo godhu irratti yeroo san koorporeeshiniin keenya hanqina hin argisiisu jechuudha. Maanaajara jabaa yoo kan qabaannu ta'e hanqina hin argisiisu jechuudha. Akka nuti bu'aa guddaa argamsiisnu kan godhudha jechuudha. Akka hojjettoonnis xiiqiidhaan hojjetan kan godhachiisudha jechuudha baasiin nuti irratti baafnu jechuudha. Baasii tokko baasuudhaaf baasii san baasuudhaaf wanni murteeffanne tokko kiraayiteriyaawwan asii gadi kanatu barbaachisa jalqaba baasii baasuudhaaf jechuudha. Isa kana yoo kan guunne ta'e cost allocate wanni goonuuf hin jiru jechuudha. Maaliif hanqinni affect impact wantoota garaagaraa hundatu nurratti dabalama jechuudha. Kanaafuu of qabnee gama kanaan erga ilaalle booda cost allocate yeroo goone profitability taa'uu dandeenya jechuudha. Arraf gamee qophiin keenya asirratti yoo dhaabbanne bareedaadha. Steppiin itti aanu steppii bal'aa akkasuma calculationii qabudha. Akkasumas siistamiiwwan garaagaraatiin saayidiiwwan isaanii akkamitti akka kaayuu qabnu steppiiwwan afran gurguddoo kanas kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf har'aaf qophiin keenya asirratti dhaabbata. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan nu cinaa dhaabbachuudhaan nu jajjabeessuun keessan hamilee nutti horaa jira. Kanaaf nu jajjabeessuun keessan itti fufuu qaba. Kanaaf galatoomaa asuma irratti dhaabbachuu danda'a jechuudha.